Egaan kabajamtoota daawwattoota koo baga nagaan gara YouTube kootti dhuftan siniin jecha guyyaa irraa kanas gaa utuun jalqabiin dura kitaaba tokkoon sin beeksisaa. Kitaabni kuni abjuu koo hin gurguruudha. Eebbisaa Baay'isaatiin kan barreeffamedha. Kitaaba baay'ee namatti toludha. Seenaalee gaggabaaboo babbareedoo ta'an kan baay'ee nama barsiisan baay'ee of keessaa qaba. Bitadhaatii dubbisaa qarshiin isaallee baay'ee madaalawaa kan ta'eni. Egaa yoo nuti ofii keenyaati afaan keenya hin guddisne eenyutu nuuf guddisare? Gabaa irratti argattu gatii madaalawaa ta'een bitadhaatii dubbisaan siniin jedha. Akkam nagaa jirtu kabajamtoota daawwattoota koo bakka jirtan hundumatti nagaan koo isin qaqqabachaa ani Lataa Labataadha YouTube editu teekirra. Guyyaa irraa kana immoo akkuma nu waadaa siniif seenee YouTube kuma lama dhimma keessatti akkamitti akka banatan isinitti agarsiisaa jechuudha. Kanaaf amma dhumaatti nu hordofuun dagatinaa. Namoonni immoo viidiyoo ani kanaan dura viidiyoo lama hojjedheera. Tokkoffaa YouTube banachuu keenyaan dura wanta beekuu qabnu. Lammaffaa irratti immoo wantoota nu barbaachisan kutaa lamaan hojjedheen jira waan ta'eef namoonni isa ilaallee deemaatii ilaalaa kottaa jechuudha. Kutaa lama qaba. Kanaaf isa deemtanii ilaaluun sirra jira. Utuu viidiyoo kanan jalqabiin dura aayidiyaan isaa akka isiniif galuuf yookiin immoo waa'ee YouTube yookiin immoo YouTube banachuu keessan dura wanti isin gochuu qabdan isa ilaalaa kottaa jechuudha. Jalqaba irratti viidiyoo sana ilaalaati kottaa. Isin eegaa asuma irratti isin eegaati. Dafaa ilaalaa kottaa. Egaan daawwattoota koo akkasiin ilaaltanii dhuftan abdii guddaan qaba jechuudha. Amma isinii qophooftaniittu YouTube haaraa banachuufi jechuudha. Kanaaf guyyaa irraa kan isinitti agarsiisaa mala salphaatiin 2020 keessatti akkamitti akka isin YouTube banachuu dandeessanii amma dhumaatti nu hordofuu hin dagatinaan isiniin jedha jechuudha. Ni jalqabnaa nu wajjin tura. Tolee jalqaba irratti gaa kan isin gootanii browserii maqabdan hin banattu jechuudha. Browserii abbaa fedhe ta'uu danda'a. Fakkii hammanii Internet Explorer kan hin banaa jiru. Zan erga kana bantaniiti kan isin gootan YouTube hin bantu jechuudha. YouTube hin bantu YouTube keessan erga banattaniiti. Kana booda kunoo gara naa yookiin immoo harka mirgaatti kan argamu saayiniin kan jedhu jira. Isarratti saayiniin gootu. Erga saayiniin gootaniiti kunoo kanatti bakki imeeliitti guutan siniif dhufa. Kanaaf imeelii keessan itti galchitu jechuudha. Imeelii akkamitti akka banan kutaa darbee keessatti isinitti meera. Daqiiqaa 2 keessatti akkamitti imeelii YouTube biif ta'uu banachuu dandeenya kan jedhu jedheera. Isa dhaqaa laalaa warri akkatti imeelii banatan hin beekne. Zan next jettu paaswordii waan keessa imeelii keessanis itti galchitu jechuudha iddoo kanatti. Zan erga itti galchitanii immoo ammas next jettanii kana bira dabartu jechuudha. Amma kunoo gara YouTube haaraatti yookiin immoo YouTube'itti isin fidee jira jechuudha. Amma kan isin gootanii ammas garuma iddoo amma kana gara harka mirgaa kanaa dhuftu jechuudha. Gara harka mirgaa kanaa dhuftanii ol gara gubbaa kanaati jechuudha. Kana booda irratti kilik gootu jechuudha. Erga irratti kilik gootanii create channel kan jedhu kan argattu. Isa irratti kilik gootu jechuudha. Create channel kan jedhu kan irratti. Then get started sinin jedha jechuudha. Or thanks sinin jedha. Then get started enna jalqabdu waan ta'eef iddoo kanatti filannoo lamadha kan inni isiniif fidu. Akkuma jirutti maqaa keessaniin isiniif banumoo maqaa hambiraa itti godhattu sinin jedhee iddoo kanatti isin gaafataa jechuudha. Kanaaf iddoo kanatti select custom name enna jechuudha. Custom name dha kan nuti godhannu yookiin immoo maqaa keenya jijjiirrannee gochuuf jechuudha. Kanaaf akkanattidha jechuudha. Kanaaf ani custom name irratti click godha. Zan kunooti iddoo kanatti jechuudha. Maqaa keessan itti yaaddanii yookiin immoo maqaa YouTube keessanii kan isin iddoo kanatti barreeffattanii. Kanaaf iddoo kanatti gaa maqaa YouTube keessanii filattanii qopheeffatan irratti guutuu jechuudha. Ani fakkeenyaaf akkasii fi Lataa Eeyoon guute jechuudha. Maqaa YouTube jechuudha. Akka kanattidha. Kan fakkeenyaaf isinitti agarsiisu fedhe. Then I understand jedha kana yoo I understand jettan ta'e dabarsu. Then create jettu jechuudha. Amma YouTube'n keessan almost gara create ta'eera jechuudha. Amma kana booda YouTube keessan gara studio sin deebisa. Kunoo jalqaba irratti kunoo nice work your channel has been created jedheera jechuudha. Maqaa amma itti kenneen kunoo creator ta'eera jechuudha. Kunoo kanatti gaa
waan keessan create ni ta'eera. Kana information kan hundumaa yoo barbaadan guutuu dandeessu. Garuu immoo kutaatti fufu keessatti tokko isaa qobaatti waan ilaalluuf booda guunnaa waan ta'eef setup later jettanii keessaa bahuu dandeessu jechuudha ammaafi. Kanaaf amma setup later inni keessaa baana jechuudha. Yoo information kana tokko isaa beeku sin gaafata waan ta'eef dhumarratti guunnaa kun rakkoo hin qabu. Amma kunoo akkuma argitanii YouTube chaanaalii haaraa uumeen jira jechuudha. Iddoo kanarraati akkuma argitanii. Kanaaf amma salphaamatti amma YouTube gara jalqabuutti deemaa jirra. Kanaaf YouTubein keessa nama create ta'eera. YouTube create ta'e kan ammoo fakkeenyaaf YouTube tanii ilaaluuf jechuudha. Studio keessa yookiin immoo YouTube studio keessa galtanii gara fuulduraatti ilaalla YouTube studio maal akka ta'e. Iddoo kanaati YouTube studio kan jedhu irratti click gootanii zan kanarratti gara noosaatti click gootanii dandeessu. Kun amma yoo argitanii kun amma mana yookiin immoo hoomii YouTube keessanii jechuudha kan keessatti teessanii hooggantanii. Kanaaf amma akkuma argitanii 0 subscriberidha, viewinsaa, watch hourinsaa waan tokko iyyuu qabu jechuudha of keessaati. Kun gara fuulduraatti gaafa isin viidiyoo keessan upload godhaa deemta waan hundumaa ta'a. Iddoo kanatti yoo ilaaltan fakkeenyaaf monetization yookiin immoo iddoon dhimma kaffaltii isaatii immoo waan tokko iyyuu not eligible jechaadha. Kanaaf waan tokko iyyuu iddoo kanatti gochuu hin dandeessanii. Kanaaf haala kanaatiin gaa YouTube jalqabaa keenya banuu dandeenya jechuudha. Kun kutaa tokkoffaa ture. Kutaa lammaffaas itti fufaa ilaalaan siniin jedha. Egaan kabajamtoota daawwattoota koo kutaa tokkoffaa kana keessatti akkamitti akka YouTube banatan kompiitara irratti isinitti agarsiisee jira jechuudha. Egaa yoommoo moobaayiliitiin barachuu barbaadanii komentii jalatti barreessaa. Komentiin keessan yoo baay'ee ta'e moobaayiliitiin illee akkamitti akka YouTube moobaayilii qofa fayyadamnee akkamitti akka YouTube banachuu dandeenyu immoo isiniifan qopheessaa jechuudha. Kanaafi yaada keessan ilaalee waan hin jedhuuf komentii keessatti barreessuun dagatinaa. Kutaa sattaan immoo akkamitti settingii YouTube keenya sirreeffanna kan jedhu immoo qabadheen dhufaa. Na hordofuun dagatinaa. Na wajjin turuu keessaniif baay'ee galatoomaa isiniin jedhaa. Kutaa lammaffaa ilaaluun dagatinaa. Nagaatti.